በመጨረሻም አርቲስት አንዷለም ጎሳ በዱባይ በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንደዋለ እየተገለጸ ይገኛል። አንዷለም ዱባይtti bade jechuudhaan viidiyoon tokko tokko akka bahaa turan beektu amma immoo poolisii Dubaayin qabamee jechuudhaan gadhiisaa jiru. Dhimma kana wal qabatee immoo namni Andu'aalem Gosaatiif Qananii Addunyaa walitti buusaa ture amma saaxilame. Yeroo iseen Qananii Addunyaatiin gatii guddaan si kaffalchiisa. Hundammoo marajaa wajjin qabaqabadhu sagalee kanas ol kaawwadhu maannishi Qananii. akkuma asirratti dhageessan Masarat harka keessaa qabdii jechuudhaan dubbatamaa jira. የ60 ዓመት እድሜ ያላቸውን ጎረቤቱን አስገድዶ የደፈረው ይህ የምትመለከቱት የ25 ዓመት ወጣት በ5 ዓመት እስራት መቀጣቱ ተሰምቷል። jaartii waggaa 60 gudeedee waggaan 5 itti faradame. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarkafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam naaf jirtu. Jireenya afyaan akkam yemadaam qabamochi isin akkam hojiin nu biraa ganni galeera isin biraa ammoo akkam isin biraa akkam yeroo barbaade guyyaa rooba barbaade halkan yoo barbaade saatii barbaade itti rooba isinii galee amma kanaaf ganni galeera kanatu jira isin biraa maa inni wantaaraan yemadaam qabamochi isin biraa madaamiin akkam naa dubbisaa isinii galee naa dubbisaa akkasii sirriitti naa qallabaa madaamii keessan sirriitti naa qallabaa. Egaa har'as viidiyoo kabiraatiin sirii deebi'eetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsoo bashannis yookaan itti fataa zanaa jennu har'a immoo sarpiraayizii guddaa wayii isinii qabadee dhufeetan jira. Baay'isee anaaf guddaa isinii xiqqoo ta'uu danda'a. Sarpiraayizii bareedaa wayii isinii qabadee dhufeetan nanfu jechuun sabskiraaybii 49 seennee jirra. Nama 1,000 iyyuu hin ga'u nama xiqqoon haftee 50 seenuudhaaf aara galfadhaa isinii galee akkasii gara kunoo kolfa na kolfisiistanii adda isinii galee na gammachiistan isinii galee akkasuma sabskiraaybii 1,000 ittiin nu haftee inshaallah yoo rabbi nu gargaare viidiyoo kanaan iyyuu seenuu dandeenya. Kanaaf isiniin jedha warri immoo giiftii garaagaraa siifin erganaan jedhaa turtan naa erguu dandeessu. Anyway bilbila kanaan kontaakta na godhaa teelegiraamii irratti waatsaappii iimoodhaan jechaadha. Isaa wal qabatee immoo giiftii nama 3 naan erga jedheen ture buna jimmaa jechaadha. Boontuu jimmaa wajjin boontuu jimmaa wajjin ambunatti hin barbaadu boontuu qofan barbaade akka hin jenne malee ati akkas hin jenne malee akkasii siniif hin ergaa. Dafaati subscribe godhaa kuma 50 seensa warri immoo giiftii naaf erguu barbaadan akkuma nama siniif kaa isarratti kontaakta na godhaa naan dubbachuu dandeessu. Kana malee immoo yoo rabbi nu gargaare kuma 50 gaafa seenne vloogii bareedaa wayii bakkan isiniif hojjedhu vloogii bareedaa wayii bakkan isiniif hojjedhu koomentii irratti naaf barreessitu. Wanciin jira bakka baay'ee jira Iluu Baabuur bakkuma isinitti tole barreessaati. Koomentii laayikii baay'ee argate laaleetan bakka isin barbaadan sana sirriitti geesse Oromiyaa keessaa bakka isin barbaadan sana sirriitti geessan isin daawwachiisa. Xiqqoo asaa isinitti dhiyeesseera dhiifama isinii jechuu barbaada. Gara viidiyoo haadha manaa hamtuu rabbi isinirraa qaba. Mana keenya gajjallaa bishaan guddaa wayii jira. Bakka hojii oolee galee halkan gaafan galu mana koo nanan koo akka'ee balbala naa banii jedheen siif hin banuu naan jette. Naaf banee ta'uu baanaan galaana kana bishaan kana keessa na buusaa jedheen yoo dhiira taate ta'uuf darbadhu naan jette. Dhagaa guddaa wayii jira mana keenya jira. Fuudheen bishaachatti gad darbadhu. Gaafan gaditti darbadhu gaafa inni sagalee dhageessisu naatee dhuguma bishaacha keessa buusee seete qullaa see alatti gadi baate. Ani immoo balbala jedhan taa'eera wanta ta'eef yeroo sana ol galee nan immoo balbala qollofadhe. Qullaa isheetu isheen ala dhaabbattu jechuudha. Isaan booddee dabaree ishee amma immoo mana koo ankoo akkaate naa banii naan jette. Hin banuun jedheen nan iyyaa naan jette. Yoo dhuguma nama taate iyyi sabni ollaa kanaa yaa'ee dhufee lafati qullaa kee dhufaa jirtu kana naaf himu keessa naaf baru lafati dhufaa jirtu iyyuu hin beekuun jedheen. Ana moo sii tonkoliin hin jedheen koo maqaadha hankee hojiidhaan jedheen. Rabbi haadha manaa hamtuu isinirraa qabu. Koppilinkii immoo godhaa maanni isinii. Nama gedhuguma tonkoleenyaadha sii galee garuu sin caaltu malee bakka itti naa hojjette buchoo koo.
የ60 ዓመት ዕድሜ ያላቸውን ጎረቤቱን አስገድዶ የደፈረው ይህ የምትመለከቱት የ25 ዓመት ወጣት በ5 ዓመት እስራት መቀጣቱ ተሰምቷል። ራሳቸውን መከላከል በማይችሉበት ሰዓት በሌሊት ቤታቸውን ሰብሮ በመግባት ነው የ60 ዓመት ዕድሜ ያላቸውን አዛውንት አስገድዶ እንደደፈረው የፖሊስ መረጃ የሚያመላክተው። በዚህ መሰረት ፍርድ ቤት በ5 ዓመት እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ ያሳልፎበታል። አኩማ ሰረት ደጌሰን ጃርቲ ወጋ ጃተማ ጉዴዴ hidhame waggaa 5 itti faradame jechuun bicuun buustanii fi maaliif jechuun bicuatu salphiftanii fi gaariidha jechuun waggaan 5 itti baay'ata maaliif beettu isinis beettu nama kolfisiisu nama kolfini kaa hin kolfin ganni koo dhiisi kaa maa inni jaallate moo maa inni naangalle Mimi yaada keessan kana maal jettu? Culeeni tiraafikaan adabamtee beekta? Adabamteen beektu tiraafikaan? Adabameen beeka. Maal goote? Balleessaan balleessire. Maal balleessite? In balleessu guyyaa garii bakka tarfiifaa fa'annaa bakka odoon beekin hin jiraane nam tokko namni duufa buunedhee si kadhatu akkamiin bir dabarta. Asi bu'aadhee si kadhata. Kosen etani tin trafikin daba dan terfi kisa sumballesan kayenno kiyada adabamu narjir darba fete adabamte ichoda kambra mal balliste bet darba fae sunille nadabamera kambra mani nadabam jejjer ballesit male warilleni namin tukano yaat balleessa qabatte adabamuun giddi yoo balleessaan qabaanne seer kan kee guutatte deemte namni si tuqu hin jiru maali reeba ka balleessite natti mika kabra darba kan guddisan amma namni si adabu hin jiru tiraafikiin hin jiru na dhagaaf baay'eetti mucayyoo kana egaa tiiktookii irratti hedduun keessan beektu jedhee yaada dubartii taatee kaate shufeerii dubartiitii jechaadha shufeerii durbaa akkasii karaa irratti illee suuraa garaagaraa biyyoota garaagaraa deemuudhaan illee suuraa baay'ee kaati innaa isaa wal qabatee akkasitti baay'ee tiraafikiidhaan hin qoosamu sinii galee gaafa viidiyoo kana argan iyyuu baay'ee tiraafikiin biyya keenyaanayyuu akka hin nageenye malee jechaadha shaamizii kee maaliif hin qollofanne jedhee si adaba shaamizii kee maaliif hin qollofanne ani jenne politika keessa nan galchina sini galee garuu baay'ee mucattii kana dinqisiifadhu malee hin darbu hedduu tokko hin dinqisiifadha respect kabaja guddaan qabaaf jechaadha. Aadaa koo hilimtamoo hilimtu eenyuun jaarsa godhatta eenyuun sabanyaa godhatta. Bakka. Isin lamaan jaarsan godhadhu mindinaa tuuti caqacaqaa. Arabaa kufi arabaa nagari fiseen amma qoy si dawla galeen garaachuu andi. Saafataa cinaan dubartiidhuma intinaa qoman dhibbaan meeqatu jira sababii koo wareegamuudhaan finnoo qabattee ta'a. Isin nama guddaadha kan bee waggaa 23 daanee kan naanta gandeen naa rufmitanya. Shaamaagillee noo eenee ishal latidhaan. Daa'ima bara kun dullacha borciisaa nagarree achitti ani bikkoo daa'ima bara. Akas bukan daima. Wata kajiru. Amma ini riba ya Pak. Takkan wajib. Koi dokter. Enggak sakit. Nama kuda menjadiin. Wallah mubarak. Borci iya sanu jela. Iya sanu jela mana? Iya sanu jela apa? No nama kuda ada. Alhamdulillah. Lar mubarak. Nama kuda. Dulaj. Daima nama le umri dia bisa det. Umri ki. asli በእናታችሁ ነገ ፈዳ ጌሚ ቀባ ገኒ ቶርባን ቦደ ጌሚ ቀባ ከተበዱ ወራ ሶዳቲ ከነ ወሊን ተበታራ ጀ ኤንገደ ቤታ ዮፍ ጆከሪ ሴንሲሴ ኢሳን ጋፈታቱ የነገር ጋር ኡማም ጀዳራ ሙጫ ነው ላላቱ ዴለች የሚቺ ላላቱ አና ሶደፍቶ ተቆስ ላላቱ ወራ ቀባዳ ማሊ ቤቱ ሙቤ ነው የቀለር ፋለ ወለ የቀለር ፋለ ኢሳን አማ ኢሳን ከጎዳን ዘሪዳን ጎዳራን ጀ አንደሞ ይኑልኝ ቀምሲ መሊ Manguddoo naggaasa deettama baranni durba filatee biyya keessaa fuudhaa isi kana totorraa geemii fi saamrii nama 1700 jirtan guyyaa torba booda hundi keessanuyyuu waan dandeettan irraa nafina viidiyoo si hojjenna baay'ee si jaalanna
kana block ofirraa godhi dullachi maayin faa wala idu romaan fiduu baa ani si waliin jira I stand with you family kiyya wajjin ሙቤ በአካል እኮ አግኝቼዋለሁ እኔ እሱ ስለማስታወስ ምን ያደርጋል ዋና ሀሳብ ነው በልብ ከአንቺ ጋር ያለው ይሻላል በአካል ባዶ ቀፎ ምን ያደርጋል አንቺ ጋር አገኘሽ አላገኘሽ ምን እየፈለገ ነው ሙቤ ነገር ሊያመጣ ይሆናል አድ ማልቲ ቆራ አንሲ ያዳ እኔ ሰው ፊት ማሳየት አልፈልግም ወላሂ ምን የመሰለች ቆንጆ በቀደም ማለት ነው ምን የመሰለች አበባ የ70 ዓመት አዛውንት ይኸው ሾፍ አንገቱኒ ልጅቷን ታቺ ሞታ ትበጠሻለች አየሽ እንዴት ነው እኛን ሽማግሌ ብለሽ እኔ ቂም አልይዘው Fedha wallahi mubeen qeerroo annama sakkaraaf an erga jijjira mitiiga erga jaarsi waggaa 70 fuudhuu jalqabe maa inni nu maal jedhamna gana ammalli nuyi አንድ ፍሬ ልጅ ነኝ ባይዞ እኔ አንድ ፍሬ ልጅ ሲገሌ አይ ሙቤ jechuun lamaan keessanii jaarsa garuu jaarsa mucattiidha silkii koo kennaafi mucattiidha jedhee jaarsa waggaa 30 wajjin eenyune narra ciisaa jettee mucattiini baay'isoo ilaala asirratti immoo wanti isin beekuu qabdan jechaadha wanti isin asirratti beekuu qabdani dubartiin iyyuu nama aqlii qabu nama akka jira mubaarik jira akka asleettatu heerumte gaariidha jireenya akka itti fufuuf jechaadha isinii galee waldhabbiin akka hin uumamne ijoollee zamana kanaatti heerumtanii maal qabda ennaa muudiin qaba jedha isinii galee ijoolleen yeroo kana maal qabda ennaa muudiin qaba nu muudiin barbaanne birrii barbaanne gaafa isin jettanu jechaadha dhiisaa qanii biraatti deebina isa kana dahaa atu jettanii bareedduu jedhe mubeen iyyuu wallaahi sirrii jette wallaahi jaarsa jechuudha dahaa jechuute beektu mitiiga egaa oduu samuun akkanaatiin wal qabate immoo oduu waa'ee Andu'aalam Gosaatiin kan wal qabate gara dhumaa kanarra immoo xiqqoo waa'ee dhuma samuun kana sooshaal miidiyaa irra jiru isiniif hin dhiyeessa maaliif gara fuulduraa kana fataa jechuu qabdu waan jiru immoo mataa dhuma keessa kaawwachuu qabdu oduu bahaaraan tokko kan waliin laalu ta'a. Police have arrested nearly individuals involved in cases. በመጨረሻም አርቲስት አንዷለም ጎሳ በዱባይ በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንደዋለ እየተገለጸ ይገኛል። ለዚህም ምክንያቱ ከሰሞኑ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ላይ ለቀነኒ አዱኛ ፍትህ እየተጠየቀ ሲሆን እሱ ግን በኢሳት ዱባይ ለመዝናናት እንደሄደ መረጃዎች የወጡ ሲሆን በዱባይ የሚገኙ ኢትዮጵያን ታሪክ ሰርተዋል። ምን አደረጉ? asirratti akkuma dhageessanitti maal jedhaa jiru artiist Andu'aalam Gosaa Dubaayin deemeera kan jedhullee nama irraa fudhanne hin qabnu nama dhugaan irraa fudhanne hin qabnu akkasuma TikTok irratti dubbatama Dubaayin deeme jennee turre jechaadha. Kanaan wal qabatee immoo oduun tokko akka bahaa jiranuun wama baay'ee taasisaa maka Andu'aalam Andu'aalam Gosaa kanarratti duulli hedduun tokko banamaa jira. Artistii Oromoo ta'uu isaatiin wal qabatee immoo hedduu tokko duulli guddaan irratti banamaa jira. An akka yaada kiyyaatti ammas ta'u atoo akka yaada kiyyaatti Andu'aalam Gosaa ajjeeseera fooqirraa darbatee jechuu hin dandeenyu. Maaliif jaalallee isaa erga ta'e sababii isaatiin isa taartee yookaan wanna tokko inni itti godhee waan kun akkasuuf gochuu dandeessi jechaadha. Ilma namaa erga ta'e akkasiin jaalallee isaa waggaa meeqa wajjin ture fooqirraa fuudhee gad darbata jechuun xiqqoo tokkoon ulfaata. Kanaaf garuu immoo sababii suuraan sun bahee jecha immoo wanti baay'ee haasa'amaa jira akkasitti rukutaa ture kanaan dura waan baay'eetu dubbatamaa jira jechaadha. Hedduu tokko nama gaddisiisa wanti dhugaan isaa bahin jiru Andu'aalam rukutee dhiisee wanti ibsamee bahin jiru suuraan sun gadhiifamuu malee jechaadha. Kanaan wal qabatee egaa Andu'aalam qabameera Andu'aalam akkas godheera hammas immoo biraati immoo wanta kana akkas godhes jedhamaa jira mee dhaggeeffadha. Big breaking news yooyaa daawwattoota sagalee show oduu aammee qabnaa akkuma beekamu Qananii Addunyaa lubbuun isaa darbee abbaa warraa isaa Andu'aalam Gosaas baatii muraasa ergaa hidhamee booda manni murtii mirga wabiitiin gadhiisee jira. Haa ta'u malee namni Andu'aalam Gosaatiif Qananii Addunyaa walitti buusaa ture amma saaxilame. Akkasumas lubbuun darbuu Qananii Addunyaatiin wal qabatee odeessa haaraa harkaa qabna. Innis gaazexeessituu Masarat Dhaabaa yeroo isheen Qananii Addunyaatiin gatii guddaan si kaffalchiisa sin dhabamsiisa jettee yeroo isheen itti dhaadattu sagaleen ishee qulqulluun xaliillee gadi ba'ee jira.
Oromoon yeroo mammaakuu akkas jedhama. Iji gamnaa dura boohaa jedhama. Odumaafan isinitti dheeressa waan gaazexeessituu Masarat Dhaabaa jettee Qananii Addunyaatti dhalataa turteem kutaa lamatu jira. Kutaa tokkoffaa dhaggeeffadhaa, kutaa lammaffaa immoo viidiyoo taanuunan isinii dhiyeessa. Kaayyoon keessin taane ammallee adabattee taa'uu diddamiti bakka bilbila illee cufattee bilbila haaraa bansiistee turte waan hundayyuu irra sii ga'ee jira sii galee hundayyuu sii galeera. Ammoo isanatti bilbilchiistaa akkasidha ittee Arabannashatti shoo Arabannashatti jajai baqashaan aray baqashaal ta'e ragaa bayii tasgabbaayii baay'ee sheemii nama hin qabne salphattu dubartii salphattu dammoo suuraan si kaasee achi bishooftutti wajjin kaatee si piroofaayilii godhatte inni shattaafii mindee anchi piroofaayiliin godhattu si galam sheemiidha ture piroofaayiliin godhattu ati garuu sagaagalummaa kee shaarmuxummaa kee ifatti mul'isuuf ijjummaa kee sirriitti mul'isuuf jechaadha kana godhatte si galee si kaase nan beeka guyyaa yeroo deemte kana nan beeka jechaadha. Kanaaf bakka ati isa malee jiraachuu hin dandeessu inni immoo siin barbaadu niitittiin naan jetta miti sanu niitittiin tuffii kee gana aarsaa kafalta waayee aarsaa gurguddaa kafalta ishee aarsaa gurguddaa kafalta gana. ምንም ችግር የለውም እኮ በአንቺ ምክንያት የሚመጣ ጦስ በአንቺ ምክንያት የሚፈስ ደም በአንቺ ምክንያት የሚበላሽ ትላልቅ ስራዎች በአንቺ ምክንያት የሚጠፋ ስም ተዘጋጂ አንቺ ባለጌ ስድ አይን አውጣ ሌባ ሀቱ ማል ፈካትቱን ይበናት እጅቱ ሰጋገልቱ አንቺ ቦፍ አንገደፊ ሀገር አጥፊ አስመሳይ ሸርሙጣ የሴት ባለጌ አንቺ ነሽ እንጂ ግም የበሰበሽ አንቺ አጆፍቲ አፋን አጆፍቱ ከዚህ በፊት ቲክቶክ ላይ የለቀቅሽውን እኮ ለሱ ነው እንደ አይቻለሁ እኮ ልከሽለት ማለት ነው ያን ሼር ያረግሽው ማለት ነው አይቻለሁ ይላክሽለት ዋን ሁን ደግሞ መረጃው እጅነን ቀበቀባዱ ሰገሌ ከነሶልካ ወዶ ማንሺ ቀነኒ አስማን ሞቱማት ዋዳመን ጀስቲስ ፎር ቀነኒ ጋዜጠሲቱ መሰረት ዳባ አተተማን ተዋና ጀለገልቴ seeraan gaafatamuu qabdi ragaayuu ittiin barbaachisu waan sen jettee arraba seetiin itti dhaadataa turtetu iseen umarratti ragaadha atattamaan to'annaa seeraa jalaa nuuf ooltu Masarat Dhaabaa. Egaa akkuma asirratti dhageessan ammas gara mucaa kanaatti jijjiirameera jechaadha. Viidiyoon kun hedduu tokko TikTok irraa achiifachaa deemaa jira garuu wanti akkas jennee irratti gaa dubbannu hin jiru hammas ta'u wanti jiru bilbilli wama qaba hin gadhiisu wanti jiru dhugaan jiru babahaadhuma deemaa jira kan ture ta'uun beekamu kan dhiyeenyaa ta'uun beekamu kunoo sagalee isiiti jechuudhaan sooshaal miidiyaa kanarratti akkasitti bahaa jira jechaadha. Egaa viidiyoon raaf qabadhee dhufe kana fakkaata siintuu isin baarsiisin gammachiiseeredha yaada keessan koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa yaa habiibtii shoofii naaf jechuu baraan jira isin galee arabiif. Kanaaf meemee haga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti baay'ee jechuu arabiffaan na barreessaa isinii galee